akkauntii ribaa dalaguu turte mana farshoo qabda mana zinaa bunnaa beetii qabattee qabeenya kee walii qabattee baankii jiraate qabeenya kee gatii gubisiin jedhu rabbiin qabeenyuma hamaa san rabbiin si qulqulleessa ajiib kana jechuun nama barbadeessitee gartee misoomaa fi kana seelaan balleessitu jechuudha kanaaf rabbiin abbaa fedhe qaceelcha namni kun ni qaceela jennee nuti yaanne jiran wallahi laziim gaafa faraan asirraa dibeetii uummataa hojii godhee waliin lallabu namtichi didusanii miti ka isin buusa diqaalaa nama kana ittanii arrabsanii warra as jalaa warra tifoozoo isaan jala deemu warra taaptaapi koomintii jala deemu kanaatu dhugaar gaafa inni namaa jedhee yesus argisu gaafa inni a'aa jedhee didu joolleen ijaan argatti gaafa nabi muhammad akkana maal jedhanii waan hin taane jedhan ragaa fidii jedhanii gaafa hadiisaa fi quraana irraa gaafatu gaafa isaan dhaban joolleen argiti jechuudha. Saniif kanan laalina bu'aa hedduu keessa jira akkanuma kubbaa miilaa daawwatuuti daawwannaa warra waa daawwatuutu waa murteessa islaamummaan ajaa'iba jara keenya wallahi laziim ramadaana kan akkan rabbi nurraa tursiisu inkoo kan obboleessi keenya kun islaamuma fudhate jennee yaanne namni isa dirqeen jiru islaamummaan mee jarana loojikuma tana fayyadama nabi muhammadii fi islaamummaan seefiidhaan dhuftee jiran kijiba seefiidhaan oromiyaa keessa anaa fi ati faraan warra arra islaamaa jiru ka asiin dura islaama nabi muhammad jaarraa kum tokkoo fi jaarraa waggaa kum tokkoo fi maal dura biyya lafaarraa boqotan so mee eenyutu qawweedhaan mukaan dhagaadhaan eenyutu shaadaa qabsiise amma gurbaa kana qawweetti qabne agli bar karoora gartee namni gartee islaamummaa jibbansaa lafa kaa'e yahudaan warri gartee westi lafa kaa'e kanaaf islaamummaan guddachuu malee takkaa waliin deemin ameerikaan akka jettu bara 2065tti kiristaanummaa yeellamsiin jedhan nuti miti wallahi laziim bara 2065 United States of American biyya islaamaa taatii jiran biyyoota 36 duru lafa kaan biyyi 36 bara 2030tti 89% biyya islaamaati jiran biyyi dura Awurooppaa keessa islaamaa taatu jiran UK jiran UK wallahi lazi bagandaan anjiru kana masjida dibbala ma oltu jira charchi dibbala ma oltu bitam kata ka miliyoona doolari miliyoona lama fi sadii so ini saa itti duuluu irraa eegalte ilarra numa duulanii guddachuu malee ol ka'uu malee mee namuma gartee waan kijibaa tokko saayinsii taatu abbaa fade eega waan dharaa taate faranjiin qoratti bar waanni kun kijiba eega taate waanni kun dabaluu malee dhiranne 2 point something lakkoofsa isaa rabbi callaan beeku namni herreegeen jiru biliyoona meeqaan hordofu waan kijibaa biliyoona lamaaf maal namni hordofa hin yaaddani mee namuma tokko akka hordofa ka addun amantiin hundi irrumatti duulto sabaa sablammoonni hundi irratti duulu islaamummaa tana mee wahumaisii gufuu itti taan takka itti taane bal'achu mana nama hundaa seet White House keessa United States keessa masaraa mootummaa gurguddoo keessa masjidaa jira bakka itti sagadantu jira islaamaa jira doktoroota jira islaamummaan leellifamuu takka gad hin deemne laayibraarii Ameerikaa guddoo keessa yuunivarsiitii guddoo keessa bar maqaa Muhammad katabanii jiranii bar quraana faa keessa jira bar quraana faa nabi Muhammad tokkoffaa irra kaayan nama hin kijibne nama gartee waanni inni jedhusan scientifically prove waan taate achirra kaayan so kanaaf isin inshallah rabbi isiniif haa laafisu koottaa gara islaamaa jira keenya wallahi laziim amantii biraatiin alatti islaamummaa yeellam hin jirtu rabbi isiniif haa laafisu nuti hin gammanna hin gaabbinu fudhattanis fudhachuu baattanis yoo fudhattanis gammachuu yoo fudhachuu baattanillee nuuf gammachuu karaa lachuu rabbiin waan irraa nu gaafatu himtanii itti dhaqqabsiifatanii itti dubbattanii qofa nuun jedha so mana kana keessa inshallah kan rabbi nurraa tursiisu inkoo arkanni ajiib wante dhiirri faana akkamitti gartee amantii galchaa ustaaz matarayyaashiif shugguxii as jala jirtu hunda ol galchaa nama shaadaa qabatu barbaadu jiraata koota hin jiran tokko shugguxii jetti as jalaati matarayyaasiinis hoo jiraate ol galchaa waa hundayyuu boombii fi misaa'ilaa fi hundaa waa dhufu ol galchaa wallahi laziim ajiib lallabu malee irkanneen lallabna ciciisnee jiran akkasii inkoo nagaan sifaatu abboo jirta assalaamu alaikum fayyumaami maatiin nagaa nagaadha akkam maalo baga jiraatte fayyaa rabbi sirraan fudhatiin fayyaa tola barumsa irratti fuulleeffadhu barumsa ammayyaa akaadaamika amantii wangeela qur'aana barannaan namni bara kana gartee lolli qabsoon addunyaarra kan bara qalama gartee qalama gartee ustaaz ma aangoo qabdu ol galchiin bara ustaaz farhaan nama